Welcome to grade 10 biology, unit 3 human biology and healthy. So, baga nagaan kara barnoota biology kutaa 10ffaa nagaan dhuftan jecha boqonnaa sadaffaa human biology and healthy kan yeroo eegallachuudha. So, share, subscribe, like, comment gochuu kan dagan jecha hara barnoota keenyaa hojii seenna. So, 3.1 the nervous system. So, sirna nervii ilaalachuudha. All living organisms need some level of awareness of their surroundings so they can avoid danger, find food, and in some cases find a mate. So lubbu-qabeeyyiin kamiyyuu jechuudha awareness hubannoo wartee naannoo isaanii kan taasisuu barbaadan jee ammas sanaafuu wantoota garaagaraa wanta akka isaan miidhuu fi wantoota gartee nyaata barbaadan jechuudha kanneen wantoota ammas karaa biraatiin mate gartee walii daamuu gartee bineensonni garaagaraa gartee shanyii isaanii hambisuudhaaf mating yookaan immoo gartee courtship gartee walitti hidhamuu jechuudha jechuun shanyii isiitii wajjin walqunnamtii saalaa raawwatu jechuudha kan hundi barbaadu irratti kan xiyyeeffannee jechuudha. So kanaafuu sirna nerviidhaa kan hundaafu bu'aa guddaa qabaata jechuudha. Okay, whatever the level of awareness, it requires coordination and control within an organism to respond to changes in the surroundings. So, hubannoo gosa fedhii haa ta'u kan barbaadamu maali coordination yookaan walitti dhufeensa fi controlii gartee qaamni keenya ittiin wal to'atee respond yookaan deebisaa wantoota silaa jijjiirama naannootti argamsan irraa argamsan deebisaa barbaada jechuudha. So, in large and complex organisms like ourselves, it is also very important that the different systems within our body are coordinated and work together. Kanneen gartee organismoota caasan qaamsaanii gurguddaa ta'e fi wal xaxaa kanneen akka keenyaa kana jechuudha. Kana keessatti qaamonni sirni nerviidhaa kun gartee walitti jechuudha. Walitti wajjii hojjechuu isaati jechuudha. Wantoota garaagaraa raawwachuudhaaf jechuudha. Wantoota garaagaraa irraa eegamu raawwachuudhaaf kana jechuu isaati. So awareness of changes in our surrounding is only useful if the reaction of our body can be coordinated and controlled to take advantage of the information. So gartee hubannaan gartee jijjiirama naannootti gartee jijjiiruu kana adda baafadhuudhaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'u yeroo qaamni keenya taateewwan jijjiirama naannoo keessatti ta'e kanaa wajjin reakshinii uumachuudha. Waan san furmaata barbaaduudhaaf jechuudha. Kan yoo to'atu danda'e haalli sun awareness sun baay'ee barbaachisaa kan ta'u isaati. So we need to pick up all sorts of changes in the environment. Gartee jijjiirama naannoo keessatti ta'e kana hunda adda beekuudhaaf barbaachisaa jechuudha. And also respond to them. Ifa adda baafte ifa beekte booda immoo deebisaa furmaata gartee jijjiirama naannoo sanatti ta'e saniif deebisaa kan jechuudha. Respond to them jechuun deebisaa kan jechuudha. Yoo inni sun kan furamuu danda'u taate deemtee furuu yoo kan jalaa fiiguu ta'u taate immoo jalaa fiiguu jechuudha. So respond jechuun kan waan jijjiirama naannootti dhufe tokko fakkeenya ibiddi tokko naannoo tokkotti qabate ibiddi naannoo sanii qabasan maaltu barbaachisaa? Dhaamsuutu barbaachisaa jechuudha. So respond goota jechuudha. Yeroo dhaamsuudhaaf tattaafattu bishaaniin ta'uu danda'a biyyeen ta'uu danda'a yeroo ati dhaamsuudhaaf tattaafattu maalta respond to them jechuudha. Yookaan deebisaa naannoo saniif solution yookaan furmaata naannoo sana keessatti balaa uumamu yookaan immoo taateewwan uumamu san dhaamsuudhaaf yaaluun yookaan immoo yoo waan duraa fiiguu ta'u taate ibiddi san yoo dhaamsuu danda'e taate humna kan ta'e ol yoo ta'e duraa fiigda jechuudha. Akka balaan sirra hin geenye jechuudha. Ibiddi akkas hin gubne jalaa fiigda jechuudha. So sunis respond to them jechuudha. Deebisaa ati jijjiirama naannootti ta'e saniif kan ta'e jechuudha. So your body have two very different ways of bringing about this coordination and control. Qaamonni keenya akkuma beekamu taateewwan jijjiiramaa kanaaf deebisaa kan dhuudhaaf karaa lamaan gaggeessa jechuudha. So the nervous system is involved in all the rapid response jedha. Karaa lamaan inni gaggeessu tokko nervous systemidha tokko immoo endocrine system jechuudha. Sirna endocrineetii fi hormonal system jechuudha. Inni tokko immoo karaa nervous systemitiin jijjiirama naannootti dhufu kana respond godha jechuudha. So the nervous system is involved in all the most rapid responses.
It involves the passage of electrical impulses around the body. Sirna rifidhaa akkuma beekamu rapid response baay'ee saffisa kan qabu jechuudha. Response waan deebisaa solution naannoo itti fayyadamu kan baay'ee saffisa qabu jechuudha. So it involves the passage of electrical impulse around the body. Electrical impulse jechuudha. Akka saffisa electrical impulse gartee current electric keessa fiigutti dhaamsi response dha. Axon keessa yookaan immoo sirna rifii keessa fiigutti ta'uusaati. So inni immoo endocrine system jedhamu kan hormonal system jedhamu immoo it involves the movement of chemical message around the body. Chemical message waan hormonii qaamota keessa dhiiga keessa deemee bakka silaa barbaadame target place dhaquu isaati jechuudha. It is rather slower than the nerve system. Baay'ee gartee saffisa suuteedha jechuudha. Jijjiiramni karaa hormoonii endocrine system itti dhufu baay'ee suuteedha jechuudha. Suuta deema jechuudha. Naannoo bakka itti burquu fi bakka inni jijjiirama itti gaggeessu garaagara waan ta'eef. Hormooniin targetii bakka silaa barbaachisaniif deemu dhiiga keessa makameeti kan bakka san dhaqu jechuudha. So sanaafuu slower jechuudha. Akka sirna rifiitti baay'ee saffisan qabaatu jechuudha. Jijjiiramni yookaan immoo saffisa isaatiiwwan achi keessa baay'ee suuteedha jechuudha. But it is responsible for the coordination of much of the function of the body. Akkuma gartee sirna rifiitti coordination qaamota keenya function dalagaalee qaama keenya kan gaggeessu jechuudha innis. Okay, the nervous coordination. Akkamitti sirna rifiidhaa qaamota keenya kanatti waliin akka inni wal rukutaa godhee akkamitti akka to'atu inni ilaalla jechuudha. So single cell organism do not have nervous system. Akkuma beekamu organismonni gartee seelii takka cell kente nervous system qaban jechuudha. Any types of nervous coordinations and control and there as far as we know at the moment do belongs. Gartee biqilootaa fi cell kente organismon seelii takka sirna rifiidhaan qaban jechuudha. But the most other living multicellular organisms have some of sorts of nervous system, even if it is very simple. Garuu organismonni multicellular ta'an seelii baay'ee irraa ijaaraman haga ta'e tokko gartee nervous system qaban jechuudha. Yoo baay'ee qaama isaanii xiqqaate illee nervous system kan qaban jechuudha. Sirna rifiidhaa kan keessatti hiriiree argamu ta'uu isaati jechuudha. In human beings, our nervous system is a highly complex system. So namoota keessatti nu keessatti jechuudha. Namoota keessatti sirna rifiidhaa baay'ee walxaxaa kan ta'e jechuudha. Haalaan baay'ee walxaxaa kan ta'e qabna jechuudha. So that provide us with rapid coordinated response to the situation. Gartee kun kana sirna rifii walxaxaa qabaachuun isaa information yookaan dhaamsa saffisa qabu kan to'annaa qabachuudha kan to'atamu waan to'atamu qabu sirna rifii sirna gartee central nervous system waan sirna nervii urtuutiin kan to'atamuu danda'uu fi wanti gartee jireenya keessatti nu mudatu hunda kan ittiin furmaata ittiin goonu jechuudha. It allows us to react to our surrounding and coordinate our behaviors. Gartee maal sirna rifiidhaa kun naannoo keenya keessa react walitti dhufeenya naannoo keenya keessatti wantoota naannoo keenya keessatti dhufu kanaaf deebisaa kan deemu jechuudha. Akkasumas amala keenya kana to'ataa kan deemu keessatti sirna rifiidhaa hedduun fayyadu isaati jechuudha. So the nervous system has two main parties. Akkuma beekamu sirna rifiidhaa paartii kutaalee gurguddoo lama qaba jechuudha. So central nervous system and peripheral nervous system jechuudha. So central nervous system jechuudha sirna nervii wirtuu jechuudha. Central nervous system sirna nervii wirtuudha. Kan sammuu fi spinal cord hammatu jechuudha. Is made up of your brain sammuu keessatti fi spinal cord hammata jechuudha. Laalate sirna nervii wirtuudha. The peripheral nervous system ammas sirna nervii qaamaa jechuudha. Made up of neurons and the sensory receptor kan ijaaru peripheral nervous system jechuudha. Sirna nervii qaamaa jechuudha peripheral nervous system. So kan sammurraa har qaamotaa hiriiroo jechuudha. Peripheral nervous system fi central nervous system itti hirama jechuudha. Sirna nerviidhaa keenya jechuudha. Okay, how nerve coordination works? Akkam sirna nerviidhaa hojjeta? How nerve coordination works? Once a stimulus is picked up by a sensory receptor, the information is passed along special nerve cells, effector or afferent neurons, to the central nervous system. So, yeroo stimulus waan jijjiiramna taateewwan jijjiirama naannoo
naannoo keessatti haa ta'u yookaan immoo internal stimulus or external stimulus naan gaa stimulus tan bakka lama qoonnee ilaalla. External stimulus jechuun jijjiirama naannoo jechuudha. Ala qaamota keenyaan alatti kompaandoota keenya keessatti naannoo keenya keessatti jijjiirama ta'u external stimulus naan. Jijjiirama naannoo qaama keenya keessatti ta'u immoo internal stimulus. Taateewwan jijjiirama naannoo qaama keenya keessatti gaggeeffamu jechuudha. Saniifis deebisaa kan nuti taasisu sirna nervii keenyaa jechuudha. Furmaata agartee jijjiirama naannoo keenya keessatti fi qaama keenya keessatti jechuudha. External stimulus and internal stimulus inni bakka lamatti qoonnee akkasitti adda beekuu qabdi jechuudha. So kanaafuu gaa affectorii fi afferent neuronii qabna jechuudha. Neuronii dhaamsa fuudhuu fi neuronii dhaamsa deebisa jechuudha. So made up of your brain, gartee sirna nervii urtuudha. Brain fi spinal cord irraa ijaarame jechuudha. So once the information has been processed in the central nervous system, information yookaan dhaamsi sirna nervii urtuu keessatti yeroo inni process ta'u yeroo inni deebisaa furmaata deebisuudhaaf process ta'u, instructions are sent out to the body along more neurons called effector or efferent neurons. Dhaamsi sun maal keessa dabre jechuudha. Process ta'e deebisaan deebi'ee booda sirna nervii urtuutiin deebisaan sun effector yookaan efferent neuron karaa qaamotaa deebi'ee jechuudha. So this stimulates the effector organ, usually muscle or glands. Yeroo dhaamsi efferent neuronii keessatti neuronii dhaamsa deebisu jechuudha. Dhaamsa karaa qaamotaa deebisu keessatti yeroo deemutti maal kakaasa? Effector organ jira. Effector organ. Effector organ usually keessattuu maashaa fi gland jechuudha. Maashaa fi xannachoota keenyatti isaan kakaasa jechuudha. Maashaa fa'aa karaa maashaatii fi karaa gilaandii karaa xannachoota deebi'aa jechuudha. Dhaamsi dabra jechuudha. Ifa dabre booda gaa maashaan keenya yoo wanti sun fiiguuf barbaadu kan jalaa fiiguu ta'u taate jalaa fiigaa kan irraa kaasu ta'u taate irraa kaasa yoo fakkeenya waan dho'utu tuutee harkaan. Stimulately salphatti dhaamsi dabra jechuudha karaa sirna nervii urtuudha. Sirna nervii urtuudha immoo deebisaa gakkanneeti dafii harka sana achirraa kaasi yookaan miila sana ibidda sirraa kaasi jee maashaa keenyatti dhaamsa dabarsa jechuudha. Maashaan keessan booda xullum godhee harka sana yookaan miila sana waan silaa isa miidhu jiru sanirraa ol kaasaa jechuudha. So akkasumatti ammas karaa gilaandii argachuu yoo xannachoonni garaagaraa hormoonii garaagaraa barbaachise hormooniin garaagaraa xannachi kaakuu beekamu hormoonii garaagaraa oomishuudhaan nu beekama. Hormoonii sun xannachi sun hormoonii akka inni burqisiisu taasisa jechuudha. Taateewwan akkasii yoo ta'u so sense organs qaamota miidharraa dhaamsi ni dabra karaa afferent neuronii dhaamsa karaa sirna nervii urtuu geessu jechuudha. San keessa dabree central nervous system sirna nervii urtuudhaa dhagaa jechuudha. Akkasumas sirna nervii urtuu keessatti gaa deebisaan process ta'a. Dhaamsi achi dhufe sun deebisaan itti solution yookaan immoo response jechuudha. Sirna nervii urtuu keessatti process ta'e karaa efferent neuronii seena jechuudha. Neuronii dhaamsa deebisu jechuudha karaa qaamota. Efferent neuronii keessatti dabre karaa eessa dhaqa? Muscle maashaalee keessa dhaqa jechuudha. Maashaalee yookaan immoo gilaandii xannachoota keessatti dabra jechuudha dhaamsi sun. Yoo kan maashaa ilaallattu dhaamsi sun karaa maashaa dabra. Yoo immoo gartee wanni ilaallattu ati xannachi ilaallattu ati karaa xannachaa dabra jechuudha. So xannachi furmaata takanna yookaan maashaan furmaata takanna jechuudha. So these neurons are the basic unit of your nervous system. Akkuma beekamu waa neurooniin gartee sirna nervii keessatti bu'uura jechuudha. Bu'uura sirna nervii keessatti neurooniin bu'uura jechuudha. Maaliif dhaamsi isa keessa dabree isa keessa deddeebi'a jechuudha. Is extremely specialized for the transmission of electrical impulse jechuudha. So kanaafuu neurooniin caasaa walxaxaa akka elektirikii akka shiboo elektirikii kan dhaamsi keessa dabru jechuudha. Waliigatti karaa sirna nervii urtuu dabra. Sirna nervii urtuu immoo karaa qaamotaa kan dabru akka shiboo elektirikatti kan fayyadu neurooniidha jechuudha. Qaama keessa diriiree kan argamu jechuudha. So they have a cell body that contains the cell nucleus and mitochondria and the other organs. Akkuma beekamu neurooniin kun qaama seelii dendraayitii fi aksiniitti qoodama jechuudha. Caasaan isaa. Cell body yookaan qaama seelii kun maal qaba? Nucleus of keessaa qabaata, mitochondria fa'aa fi caasoo organs tokko tokko of keessaa qabaata jechuudha. So they have cylinder
finger-like process called dendrite that connects the neuronic nerve to the cells. Dendrite qabamas dendrite ka dhaamsa neuron jiddu dabarsuudhaaf fayyada jechuudha. So the most distinctive feature of all nerve cells is the axon. Axon ida gamma dhaamsa karaa dheeraa kan dabarsu jechuudha. Dhaamsa karaa dheeraa kan keessa dabru maal keessa axon jechuudha. So extremely long and chain, long and thin. Baay'ee qalloo fi baay'ee dheertuu kan taate jechuudha. Axoniin tuni ulee neuronii jennaan jechuudha. Dendrite jennaan ulee neuronii jennaan jaakoo beekamu. The nerve impulse travel along the axon from one place to another. Ngerti? Axonii gartee bakka fagoo jirturraa karaa axonii bakka fagoo jirtutti kan dabarsu qaama keessatti karaa maashatti kan ta'e fi deeme amna dheertuu kan karaa dheeraa deeme dhaamsa dabru axonii keessa dabruu isaati. So neurons are also irritable, which means they react to world around them and they can conduct electricity. Akka electricity dabarsa jechuudha. Neurons irritable yookaan immoo irritate yookaan immoo ni miireffata jechuudha. Gartee jijjiirama yookaan reactionii akka addunyaa guutuutti gartee world jechuun naannoo tan addunyaa guutuu jirtu jechuudha. Sanii fi they can conduct electricity inside jijjiirama naannoo keessa ta'ee fi jijjiirama compoundoota yookaan immoo addunyaatti ta'e hundisaa kan itti miireffata jechuudha. This is the result of structure of the axon. Gartee structure yookaan caasaa axon irraa kan ka'e jechuudha. Kan taatiiwwan akkatti jijjiirama kanaaf deebisaa kan dhuudhaaf hedduu nu miireffachiisee jechuudha. The axon membrane changes its permeability to sodium ions to create an electrical impulse, while the myelin sheaths provide a layer of insulating material so the nerve impulse travel as fast as possible. So axon membrane ga sodium ion faadhaaf permeable ta'a jechuudha. Permeable keessa dabarsuu danda'a jechuudha. Electrical impulse akka inni uumamu jechuudha. Keessattuu sodium ion gaa naannoo synapsitti jechuudha. Naannoo synapsitti kan transfer ta'u jechuudha. Bakka synapsi bakka gartee neuron itti adda bahu jechuudha. While myelin sheaths kun immoo shiboo neuronii tana axonii tana itti marsee argama jechuudha. Itti marsee akka insuleetitti jechuudha. Akka insuleetitti itti marsee argama jechuudha. Maaliif fayyada jechuudha akkasitti itti marsee argamu kun dhaamsi neuron keessa salphatti saffisaan akka dabaru akka ta'uuf jechuudha. Dhaamsi deemu tokko neuron keessa akka salphatti akka inni transfer ta'uuf maaliif myelin sheaths kun faatii tishuudha. Adiidha akka qabu coomati akka gartee shiboo elektirikaa pilaastikaan hin ashaganii pilaastikaan akka inni waliin tuttuunee fi akka inni dhaamsi akka elektirikaanaatiin akka inni keessa transfer ta'u kan taasisu akka shiboon elektirikaa pilaastikaan marfamtee argamsanitti myelin sheaths kun ulee neuron kana hashagee yookaan immoo haguugee argama jechuudha. So the brain coordinates all this information and then send this message out along different neurons. So sammuun ta'e egaa tana hunda jijjiirama taateewwan information kan hunda odeeffannoo tana hunda coordinate godha jechuudha. Ni to'ata. To'atee sammuu deebisaa immoo deebisaa erga jechuudha karaa different neuroniitiin. Neuronii gartee dhaamsa qaamota sirna sammurraa dhaamsa karaa maashaa fi gilaandiidhaa gad ergu jechuudha. These effector neurons carry message from the central nervous system to the different parts of the body. So effector neuronii kun akkuma beekamu neuronii dhaamsa sirna nervii urturraa fuudhee karaa qaamota garaagaraatti maashaa fi gartee gilaandiitti transfer godhuu danda'u jechuudha. So to make muscle contract and the organs respond to the changes in the surroundings. Maaliif dhaamsi keessatti ifa dabre booda maashaan keenya yoo qottoonfadhu jaamee itti ajajamee jiraate ni qottoonfata. Yoo immoo diriiri jechi jaamtee achirraa dhaamsi deebisaan diriiriidhaa sammurraa gadoo dhufteef ni diriira. Ammas akkasumatti gaa maashaan kun jijjiirama naannoo sun keessatti jijjiirama qaama keenyatti jijjiirama qaama keenya keessatti saniif deebisaa kan kennu ta'uu isaati jechuudha. Ifa ajajamee booda ifa ajajni gartee sentraal sisteema yookaan sirna nervii urturraa itti gad dhufe jechuudha.
Okay, the huge network of nerves running all over your body carrying information to and from the central nervous system is called your peripheral nervous system. Networking hedduu ta'e kan gartee qaamota hundarraa information guuree karaa sirna nervii hortuuti ittiin deemu maal jennaan sirna nervii peripheral nervous system sirna nervii qaamaawaa jennee yaamna jechuudha. So the muscle or organs of the body that bringing about the response to the original stimulus are known as effector. Gartee gosa maasaa yookaan qaamaa kan response original dhaamsa jalqabaa jechuudha. Dhaamsa jalqabaa naannoo irraa guuree karaa sirna nervii hortuu kan dabarsu effector jechuudha. Effector neurons jedhama jechuudha. So sammuuta fuudhati stimulus kana fuudhee karaa qaamota karaa sirna nervii hortuu dabarsa jechuudha. Okay, this kun amma kun ilaala kun qaama seeliiti. Kun qaama seeliiti kun immoo dendriite. Asa qaama kodde dendriite kun. Axon immoo asii ka'ee haga maashaatti kan diriiree argamu kana kun maashaadhaan. Sorry. Kun ulee neurooniiti. Kan deemu kun agartee ulee neurooniiti. Asiin diriiree haga maashaa qaamota keenya dhaqqabutti deema jechuudha. So dhaamsi asirraa akka dabra deema jechuudha. Ijaan kun maal agarsiisa? Dhaamsi eessarraa karaa eessaa akka deemu jiru agarsiisa jechuudha. So kun akkuma beekamu Nikulasiidha. Kun qaama seeliiti. Amma qaama seelii Nikulasii dendraayitii fi gartee mitochondriyaa akka keessa qaba jechuudha. So kun dendraayitiin neuroonii fi neuroonii jidduu dhaamsi dabarsa. Kun immoo qaama keessa diriiree maashaalee fi gilaandii kan inni dhaamsa dabarsichuu ulee neuroonii ta'e kun haa itti mammarsee jiru kun laa diddiima itti marsee jiru kun maayileenshiisidha. Maayileenshiis akka shiboo fakkeenyaaf kun shiboo ta'e kun immoo pilaastika shiboo haguugee argamu sana jechuudha. Akka shiboo waliin xuuneef kan shiboo keessatti argamu jechuudha. Shiboo elektirikaa agartee elektirikaa manatti ibsanu kana shiboo qabaa miti. Shiboo sun maali? Shiboon sun maali haguugamtee argamti. Pilaastikaan haguugamtee jechuudha. So kun immoo maayileenshiisiidhaan haguugamaa jechuudha neurooniin keenya. So kana fakkaata. Okay, nerves are bundles of neurons. Nerviin kun beekamu gaa tuuta maaliif tuuta neuroonii jechuudha. Some carry only effector neurons and they are known as effector nerves. Some carry only affector neurons and they are known as affector nerves, while others carry a mixture of effector and affector neurons, and they are called mixed nerves. So nerve kun kan bandi so tuuta neuroniti, nerve ko beekamu tuuta neuroniti. So tokko tokko maal dhaamsa gartuu effector neurons qofa irraa ka fuudha jechuun nerve kuni effector neurons qofa irraa ka fuudha jee tokko tokko isa effector neuron irraa fuudha kun maal jama jee effector nerves jama jee. Inni immoo affector neurons qofa irraa fuudha kun dhaamsa jechuudha. Maal jama affector nerves jama jechuudha. Inni immoo dhaamsa gartuu dhaamsa effector neuron irraa fi affector neuron irraa illee fuudhutu jira jee. Inni kun maal jama mixed nerves jama jechuudha. Isaan duraan fuudhu mixed nerves jame adda qoodamaa jechuun nervoonni keenya kuni akkatti bifa kanaan adda baafadha jechuudha. Your nervous system relies on nerve impulses traveling along the neurons. Sirna nerviidhaa gaa kan irratti hundaa'u nerve impulsii gartee neurons keessa dabartu kan irratti hundaa'u jechuudha. Each nerve impulse is a minute electrical event that is the result of charge differences across the membrane of the axon. Yertee charge difference membrane cell axon irratti kan jirutti hundaa jechuudha. Nerve impulse akka electricity saffisaan qaama keessa deemee dhaamsa dabarsu kun charge difference gartee axon keessatti argamtu irratti hundaa jechuudha. The wave of positive charge inside the axon when the neuron is stimulated is known as action potential. Gartee waving gartee positive charge la kan yeroo axoniin stimulate jechuudha. Stimulate neuronin stimulate jirutti kakayee jirutti taasisu
action potential jennaan jechuudha. So neurons are not continuous wire running about your body. Neuroniin akkuma beekamu akka shiboo elektirikatti walitti diriiree wal qabatee karaa hundaanuu wal qabatee akkasitti deemu jechuudha. Tokko kutamaa neuroniin tokko yeroo neuroniin tokkotti dhaqu directly akka shiboo elektirikatti wal qabatanii jiran jechuudha. Gidduu gaappii jira. Gaappii isaan gidduu sun maal jedhamti? Synapse jedhamti jechuudha. So whenever one neuron ends and the another begins, there is a gap known as synapse. Gaappii yookaan qaama isaan gidduu jiru kan synapse jedhamu kanaatu jira jechuudha. Neuroniin tokko gidduutti neuroniin tokkotti wanni ta'u isaan gidduu synapse jira. Synapse yookaan gaappii isaan gidduu jirtu synapse jedhamti jechuudha. So the electrical impulse that travel along your neurons have to cross this synapse. Synapse kana cross godhuu danda'u qabachuudha electrical impulse gartee neuron irraa dhufu kuni, but an electrical impulse cannot leap the gap. Gaappii isaan keessatti shiboowwan akka shibootti waan jireef adda qotamaa waan ta'eef synapse kana keessa immoo neurotransmitter jechuu keemikaalota. So when an impulse arrives at the end of the neuron, chemicals are released. These chemical transmitters are called neurotransmitters, cross the synapse, and are picked up by special receptors cells in the end of the next neuron. Yeroo synapse keessatti adda qotamaa inni neuroniin akkuma shibootti shiboon guutuutu walitti diriiranii jiru. Dhaamsi neuroniin tokko irraa dhufee gisee neuroniin tokko seenuu deemu. Neuroniin tokkoo fi neuroniin kaan gidduu gaappii jira. Synapse jechuudha. Akka sararaatti wal qabatanii jiranii qaawwa jira jechuudha. Qaawwa gidduu isaan gidduu jira. Qaawwa isaan gidduu jiru san keessa immoo keemikaalotaatu jira. Keemikaalli sun immoo keemikaal transmitters, neurotransmitters kan jedhamutu gadhiifama jechuudha. Yeroo dhaamsi dabru jechuudha. Yeroo sun gadhiifamu gartee receptoroonni special receptoroonni seelii keenya dhaamsa yookaan keemikaala san receive godhanii karaa neuron kaanitti dhaamsa dabarsan jechuudha. Haala kanaan dhaamsa dabarsan neuron jidduu jechuudha. Synapses are very important for the coordination of information in your central nervous system. Information that is coming in from many different areas of your body. Kana jechuudha synapse kan baay'ee barbaachisu. Sirna riviirtuu keessatti jechuudha. Sirna riviirtuu keessatti hedduu barbaachisu. Maaliif dhaamsa karaa sirna riviirtuu dabarsuu fi dhaamsa gartee deebisaa karaa sirna riviirtuu irraa karaa qaamotaa dabarsuudhaaf hedduu barbaachisaa jechuudha. Synapse neurotransmittertu keessatti transmitter jechuudha. Keemikaalatu dhangala'aa jechuudha. Keemikaalatu gadhiifama jechuudha. Isaan kan lamaan kana jechuudha. So there are special synapses between effector neurons and the muscles they stimulate. These are known as neuromuscular junctions. Jenne yang jechuudha. Special synapse attitaatan effect qaamota jijjiirtee effect neuronii fi maashaa jidduutti argamtu jechuudha. Effect neuronii fi maashaa jidduutti argamtu. Maal jennaan neuromuscular junctions jennaan jechuudha. Maaliif special waniitu synapse maaliif jidduutti argamtu. Effector neurons neuronii gartee dhaamsa fuudhu jechuudha. Dhaamsa qaamota sirna riviirraa fuudhee karaa qaamota dabarsu karaa maashaa dabarsu gidduutti argamte jechuudha. Kanaafuu neuromuscular junctions maaliif dhaamsa karaa maashaa dabarsite jechuudha. Synapse tun kanaafuu neuromuscular junctions jennee yaamna jechuudha. So they work in the same way as a normal synapse. Akkas normal synapse fayyadamanii jechuudha. Except the chemical crossing the gap cause the muscles to contract. Keemikaalli gartee synapse keessa deemu akka maashaa keenya hottoonfatu ni ajajjee jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hojjetaa jechuudha. Okay, the chemical transmitters produced by different cells are not always the same. Chemical transmitters gartee seelota garaagaraa keessatti wal fakkaataa miti jechuudha. Uumamuun wal fakkaataa miti. Sometimes one neurotransmitters will cancel out another. Yeroo takka neurotransmitteriin tokko neurotransmitterii biraa ni dhaamsa jechuudha. Wal dhaamsa danda'a jechuudha. Some medicines
and some poisons work by blocking chemical transmission across the synapse or by speeding it up. Qorichoonni tokko tokko jechuudha amma akkasumas summiilee jechuudha. Summiin poison jechuun summiin garaagaraa akka dhaamsi gartee transmission akka inni hin dhaabbanne block cuqqaaluu danda'a jechuudha. Synapse cuqqaaleetti rakkoo sirna rifeensaa danda'a waan immoo qorichi tokko tokko immoo akka salphatti sirna rifeensaa saffisa qabaatu taasisaa jechuudha. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.